جرام نجرو رب سراج جرا ورب جده أمو تابين كنيا تركما سدتي تابون تركما غلطن الراقب دا تابن الراقب دا أجون الراقب دا أجوان كربين بدلسين سين جتشا أمانو دبنودي رب سياتور سيسو جولين مكنو إلمانة تلفت ديفت ديمت ديكان مسارتي أكما كنا أصلين مبارك جولين أسيبتشي ديمت كان أركاتي جان فايسين بيكين فا كان عمرين سي صدر كاي جولين كينيا تو واقع وقتنا جلاد وكوسات هي جتشورم تقولوا توما واقعوبات تكشوا عملنا متورا وقلنا جلاد كانت هي جتشوني سوان توكو أبشروا معتي أكما كانت آتما يتر كام فتما حملين كيس جلان دومين بكم شيف تسنة تويو إذا أنا منا وجنجراتون كبادا جتشو كبدا جتشور مسيتلا متشوفا نزاريون هاتو تولي غافا اوجيمنا كيلو ليتي اوجيما يي ورابدو انا في داويتي مكنني يادت تانان ما يرت استوديو بولي كان ميچير تراوي سنا يادت مودانو يا سنا يرو براندو بدا نغاتي اما فيغا بغنا مكنا سيرغي امن دفه سير غوتي نغاتي نغاكي سنا جرا دو فين سي غافدا كومن فين اوكي سي مرتيغا قبمتني في سي وما ولدت قبم فرت ولدت قبمتني وما ولدت قبمتني في اونلاين ارجنتور اني بيه كيسن جروتي كوسي ميلان دير فد زاريون جچونيغا كوما اسم بيتانو orientation wantani sini kan nujira ratin fakkaatu zariun jireenya mataa isaa jiraateen beeku amma wajjin jiraanne saddeettamii fi shanja torba saddeettamii saddeetii kana sagal kana wajjumaan jiraanne natti fakkaata takka jireenya jiraateen beeku jireenyuma jiraatee nama hin beeyne yeroo fayyaa qabu se jireenya mataa isaa jiraateen beeku anatu isa beeka namaas keessa jiru hundarra yoon jedhe mamiin qabu hundarra anatu beeka jechuu yoon jedhe rakkoo qabaatan ati fakkaatu na yoo namni narra beeku jiraate amma gaafa haadha manaa sana fuudhutti haadha manaasii amma wajjin hin jiru kana fuudhutti yoo sana booda beekti malee achi duraanumatti isa beeka jechuu nan danda'a. Wanni sin beeku qabdanu ijoollee namichi kun takkaa ofiif jiraateen beeku jireenya mataa isaa jiraateen beeku silaawtu akka qabaate bakka qabaate namni isa wal'aanu ganda biraati. Maali isiini tokko walliftuu goojjamee moo liftuu tokko maqaa isiillee ndahu karaa South Africaatti dhayitee duute gaashee Alaamuddin maallaqaan isaanitti dhangalaasanii akkuma isin beeytanu inni akkasii nama hin hamachiisu waa'ee keenya irratti maaliif jennaan gaafa uummanni keenya naannoo adda addaatti buqqa'u nuti nama miliyoona 1,700 nutti rakkate warri qoshaashaa naannoo qosheen itti gatamu sana qoshaashaan itti garagale moo nama 150 nama 150 miliyoona 40 fi moo 100 walitti qabame isa keenyaatiif immoo teeleewwan lakkoofsatti cufate nuti eega cufame addaa miti jechuun maaf hin jedhe malee waa biraatiif miti keenya cufaa jira galmeen ol hin baafamne jechuuf gaafa galmeen keenya ol bahee haasofne jechuun maaf malee namni Zarihuuniin wal'aanuu qabu akka ta'abii isaatti akka naffaatii isaatti akka gumaacha isaatti akka agartee ofii jiraachuu dhabuu isaatti Zarihuuniin ani mataa kootti 81 dhumarraa jalqabeeti kan inni isa beeku gaafa inni raas tiyaatirii hojjetu gaafa sana keessatti Zarihuun yaa bishaan bira jira bayya keenya iyyuu nu waraabbachuu didee inni ilkaaniin nuuf firaa kan garaan nurraa fagoo nutu beekkachuu didee ijoollee banneen rakaa gurrabbaa gannee rakaa akeekkatee dubbachuuf mee ilma namaa laalaa seera dabe qajeelchuuf mee jaarsa bulee laalaa ilaaf ilaamee beekaa bara baay'ee dabarse seenaa dhalootaa beekaa anaan kan of na barsiise jechuu keessaa gumaata tokko keessaa tokko jechuu nan danda'a namni yoo of hin argatin of beeka jechuu hin danda'amu bar nama moo namatu agarsiisa ati kasa kana miti isa kana jedhee namni namaan nama arga namni namaan of arga namni namaan lafa arga namni namaan of bara namni namaan waa ofii bara inni kun kooti miti namni namaan bara
of na barsiisuu keessatti karaan inni keessa dabarfatee dhufe karaa fagoodha. Karaan inni keessa dabarfatee dhufe namoota isaaf barreessan wajjin abalu jechuu hin barbaadu. Namoota akka gariin gatii lubbuudhaan jiranuuf jecha arras waan itti yaadamu hin beeku fannan qusadha. Zarihuuni gaafa sanas uffata inni uffatee ani isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqa na beeka. Nama kana hundarra na beeka. Isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqa ture. Raas tiyaatirii 81 dhumarratti toora 82 jalqabarratti yeroo inni beenu gurbaa jechuu walleessoo sana raas tiyaatirii keessa haala kamiin dhufaa afaan Oromoo qabatee qophaasaa dagatamaan baqatamaan haala kamiittiin dhufaa yoo jettanii isumarraa dhaga'uu dandeessitoonni lubbuudhaan jiru yoo inni haasa'uu danda'e. Yoo kanaachi immoo akkuma irratti dhiisuuf bareedaadha. Akka waanan kophaa kan koo laaluuti jechuudha. Akka waanan kophaa kan koo isa barbaacha dhaquuti jechuudha. Yeroo sana keessa raas tiyaatiriitti isin kun dhalattanii natti hin fakkaatu. Yoo dhalattanis immoo as geessanii nama of baru taatan natti hin fakkaatu keenya umriin xiqqishoo illee bubbullee. Jennaani achirratti Ilfinesh utuuti keen jiraate re'ee bineensi nyaatu utuu gamtaan jiraate walii galteen jiraate. Roorroon nutti hin jabaatu dhaggeeffadhaa barreeffadhaa. Warri amma nutti jiru kun illee gaafa sana waan lubbuudhaan jiran nutti hin fakkaatu. Hin dhalanne waan ta'eef. Dhalatus natti dhalata. Kan naa dhalatu heddummaachuu baatus kan naa dhalatu numa jiraata. Waa baay'ee jechuun danda'u waa baay'ee sin dubbadhu ani garuu gama kootiin qarshii 10,000 waanuma qaburraa nan gumaachaa fi 10,000 waanaa godhaas yookaanis zaruuniif waa godhaa yookaanis raayyaan fakkaata ta'eetu hin ta'in anaaf anatu of beekaa sanumaa fi zariyoonii qarshii 10,000 Sufiyaanis kunoo na bira jira qarshii 10,000 gumaachee jira walitti qarshii 20,000 akkaawuntii keessan irratti isinii galchina keessaniin jedhu silaallee keenya jechuun nama raraa natu sin bira hin jirreef hanqaanfadhe mad keenya yoo hin jedhe nama rara ture ammoo waan inni keessa dabarfate zariyoonii fi manguddoon keenya naannoo Tuulamaa kan amma naannoo bakka amma maraatuunitti hidhamu kanatti dhalatanii kan Ameerikaanitti ani argadhe tokko manguddoo seenaa tokko eda'oo boru maaloo warri Finfinnee wallaaltan asumaan ergaa koon dabarfadhaa warri Finfinneen isiniin galin warri Tuulamni maal akkasiin taate isiniin galin warri dhukkuba Tuulamaa dhukkubsachuu wallaaltan eda'oo boruu irraa baradhaa maaloo irraa achirraa haasa'ee du'e eda'oo boruu waan warri moo naannoo biyya Ameerikaanii jiraattan waan eda'oo boruu walitti qabee addunyaa kanarraa galee maaloo walitti nuu qabaanu maxxansaa isinii jechuun amaana dhaammadha. Yoo maxxansuu hin dandeenye moo nuun hin maxxanfanna waan keenya hawaasaaf dhiisuudhaaf sabaaf dhiisuudhaaf waan keenya nuun hin maxxanfanna yoo isiniif mirgaa immoo waan eda'oo boruu walitti qabee duniyaa kanarraa galee walitti qabee utuu hawaasa isaatii fi gadi hin dhiisin addunyaa kanarraa galee an dhugumatti isinitti muudhaa fi eda'oo boruu hamma kanatti hin dhaban seene akkanumatti wal dhabna ammoo utuu waliin argatin utuu walirraa waan dabarfatin utuu walirraa waan guduunfatin utuu walirraa kanaafi sana jennee ilaameefee jennee yaada buufnee waliin jijjiirratin addunyaa kanarraa galuu deemna akkuma abbaan namni hundinuu galaa jiru kanatti jechuudha. Wanni jechuu barbaadu silaa dhukkubsataan keenya numa kana qabdi asli galatoomii ulfaadhu hamma yawwanaa isa waasiin jedhinis waa hin jedhiniin ati. Maaliif jennaan bakka guddaa dhuftee dhaabbatte dhimma lafee kan kee si jalaa dhukkubsatee mana hospitaala jiru nama saakkamsiisuu dhabdeetti jirta waan jedheef isa waasiin jedhes dandeeyituma dabarfadhu har'a jechuun sitti dhaammadha. Warri waan kana Zarihuun ammatu maali masarati galatoomi addi masarat addi jedhumu maal jedhu waan hin jedhu hin beeku. Iddoo taabdiinan argaa hunda beekuu baadhu hunda wallaalu waa hunda isinii gochuu baadhu moo waa hunda moo gochuu dadhabu at least hordofuu nan danda'a jechuu kooti. Zarihuun galata guddaa kan nurraa qabu nu tarkaanfachiisuudhaan kiilolee malbaa yookaan kiilolee abbaa mana muuziqaa kiilolee obbo Geeta'uun iddoo wajjiniin lafa yooniin jedhe waa tokko hin ta'u quban qaba waan ta'eef namoonni hammi tokko Saadiq Baalee akkuma kanas namoonni tokko jiru gaa'utu obbo Alamuu Qixxeessaa Hinduuniin duratti baay'ee warri harka nurra qabaa turan obbo Asaffaa Booleedha kan manni isaanii jalaa fudhatame nama naannoo Wallaggaa obbo Asaffaa jedhamu abbaa isaanii hin beekwan nama of jalanuu qabee gaafa ari'atamnu achitti balaqannee mana isaanii jala dhokannee achitti ulaanutti cufee jedhaa ture obbo Asaffaa jedhamu manni isaanii irraa yeroo Tigree keessa irraa fudhatame amma akka ilmaan isaaniitti jirtu hin beeku wana kadhattuu faa taate karaa irratti galtii akkamitti taati miti hiree keenya qooda keenya waan ta'eef hawaasa
Hordoftoota keenya gala hireedha. Eega mudanne ammoo Zarihuuniin bira baga dhaabbattan jechuudha maafanii maaltu deemaa jira jechuun biyya ganda hin jiru fagoon jira xiqqoosi amman galutti ani birrii 10,000 Sufiyaan birrii 10,000 isiniif galchina nagaatti tola kan facaafanne amar gujji nagaa walloo argu ulfaadha galatooma obsaatis xiiqaatis masarat asli atilleen galatoom ulfaadha viidiyoo irra jiru. Ini mana kabnani itu kesugaran kan kokun payang kamu sani ini video kan kok akan mulan neko di famana ko dashi Ulfaadha galatooma Ustaad. nagat Otuun baay'een Ustaad Sufiyaaniinis kan nagaan. Ustaad Sufiyaan dubbatanii xiqqoo. dubbata Namicha dhiyeessinaaf gara mandara TikTokii. namichi kun umriidhaan naan gaba ta'usi qabsoo Oromoo keessatti warra nuti magaalaa Finfinneetti dhiibne keessaa gaaratti baddaatti godaanne obbo intini biraan fuudhee deeme gaafa addi bilisummaa dhufee magaalaa Finfinneetti dhufee seenu gaafani dabbalummaa leenjifamee xumuradhee magaalaa Finfinneetti gaafan ba'u Wallaggatti ramadameen deeme ture gaafa sana obbo Abbaayee nama jedhamutu makiinaa kaamaazuutiin na fe'ee qalanjii intala jedhamtu tokko wajjiniini ambassaa caakkana geesse waraana wayi obbo Abbaayeen isin jiranu qalanjiin isa ajjeefamteetti hin jirru jechuu hin dandeenya anumatu lafa jira. Qalanjiin idduute obbo Abbaayeen isa ajjeefamanii jiranii Abdul Qaadiris du'ee jira Habtee Dambidoollos du'ee jira nam tokko hin jiru warra gaafa sana wajjin jiru keessaa jechuu kooti. Zarihuun yoo yaadata ta'e yaadata garuu Qaasim Barroo Zarihuun Ilfinesh namoota tokko ammas Imaam Sheekaa Shoolee Tafarraa akkasumas eenyuun ilaata namoota wal bira jijjiiran turanii ammina yaadatu xiqqishoo umriin kan koo gaafa sana dhaabni wanni hin dabaladhuun qabu umrii kan koo xiqqaata malee gaafa sana kan waan hin dabaladhuun qabu hidheetanii bara. Dhaabbiin kottaa itti sooloo fakkaata. Zarihuun kanatu ijoollee kana namoota kanaaf abbaadha jedhee yaada Zarihuun. Laffaatiin Zarihuun illee silaa isaa itti kadhatanuu miti. Isaa eekkatti wallaanamuu qaba silaa jedhanu eessa London moo laffaatiin Zarihuun eessa silaa Ameerikaa moo Niw Yoork moo hospitaala eessaatu irra gaariidha isa jalaa jedhamuufitu silaa abbaa qabaate. Zarihuun immoo abbaan qabu. Abbaan isaa suma Masirat dhaabaati asuma tafarii ittiiqaa tafariiti suma abbaan isaa obsaa suma aslii anumaa fi si jechuun mubaarak galatoomaa ulfaadha ergaadhaan isa tokko Zarihuun kanatu jala dhukkubsata baay'ee dhaamsa. Ayyee ulfaadha akkam jirtu naguma. Asli gatoom. Indaganne ati mana keetii illee na bira dhuftee jirti akkuma ati ergite na bira dhuftee turte mana kiyyallee hin beeyti. Sagaleen biraa leese waldaannan abshiru maqaa inni akkasuma jedhaa keessa dabarfata dhukkubsatameedhaaf hin du'amu dhukkubsatameedhaaf asitti sin hafamu dhiyee fi bariini nafu bari'eef dhiyaan hafu inuma jijjiirama wanni jijjiiramne hin jiru rabbi sirraa jijjiira rabbi jedhe ammoo taabiin keenya dirqama asirratti taabuun dirqama galata nurraa qabdaa taaba nurraa qabdaa ajjoo nurraa qabdaa ajjoo kan kee rabbiin balleessin siin jechaa amma nu dhufnutti rabbi si haa tursiisu ijoolleen immoo kunoo ilmaanati lafatti dhiiftee dhuftee deemte dhiiqaan masarati akkuma kana asliin mubaarak ijoolleen asii bachi deddeemtee kan argaatti ijaan fayyisiin beekin faa kan umriin si sadarkaa ijoollee keenyaa jirtu waa butuna jalaa dhukkubsatee jechuudhumti kunutuma waa gochuu baatte xiqqishuu amalee namatti tora. Waa kunna jala akkana ta'e jechuunis waan tokko abshiruma ati akkuma kana ta'aatuma iyyuu tarkaanfatamaa hamleen keessi jalaan doomin bakkuma ciiftu sanattuu iyyuu edaa nama naa wajjin jiraatu hin qabaadha jechuu qabdaa jechuudhuma sitti dhaammachuufani Zarihuun. haa ta'u tole. Gaafa hojii mana kiiloleetti hojii maayyee waraabdu anaaf daawitee mukunnanii yaadatte taanaan maayyee irratti istuudiyoo boolee kan namicha Eertiraawii sana yaadatte? Mudannoo guyyaa sanaa yeroo biraan dubbadha nagaatti ammaa fi baga nama kana si argee amman dhufee si argutti nagaatti nagaa keessa naa jiraadhu dhufeen si gaafadha akkuma dhufeen. Akka si marratti gaa. haa ta'u. Nagaatti ulfaadhaa ijoollee galatoomaa nagaatti.
الفراش